Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya galgala kanaa yeroo isaa eeggate qabannee isiniif deebinee dhufnee jirra gurra isin buusuuf kitaabni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad onlaayiniin Amaazon irratti hannaan gurguramutti jira. Kan inni barreesse malee fuula kitaaba isallee jijjiiranii hannaan gurguraa jiran. Jawaar illee dhaqqabee jira tarkaanfii irratti fudhatuuf deema. Jawaar Siraaj Muhammad ergaa uummataaf dabarsee jira. Namoota osoo hin beekin achirraa Amaazon irraa kitaaba san bitaa jiran ergaa dabarseefii jira. Isallee isinitti hima. Oduu keenya dabalataatiin Tigraay keessatti hiriira lafa sochoosutu deemaa ture har'a sababa shamarri musliimaa namni 150 yuunivarsiitii barnoota kutaa 12 irraa ari'amuu wal qabatee ijaaba hin baafannu jedhanii ijaaba baafattan malee qormaata hin fudhattan jedhanii achirraa eega ari'aman boodan ummanni guutuun daandiitti gadi bahee mormiitti seene jechuudha. Guyyaa lama dura ummanni Tigraay akka daandiitti bahuuf deemu hiriirri guddaan akka Tigraay keessatti adeemsifamuuf deemu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha daawwattoota keenya. Kunoo har'a gadi dhooyee jechuudha dhugaa rabbii tokkummaa uummata sanii yaa tokkummaa uummata Tigraay ajaa'iba dhugaa rabbii bar waan Itoophiyaan guutuun hiriira baate namatti fakkeessa jechuudha. Irra hiriira sayyoo laaftu jechuudha. Shamaraa fi dhiirri tokkollee manguddoon tokko osoo manatti nafin ajaa'iba bar dulloonni illee manatti nafne waan kan nama dhibu jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu na dhibe inumaa osoo silaa ummanni musliimaa qofti yookaan Tigreemmaan sunu warruma Tigraay keessa jiraatu sunuyyuu osoo ummanni musliimaa qofti hiriira illee bahee silaa bar xiqqoo waa'ee jettaami. Kiristaana hin jenne ortodoksii hin jenne beentee hin jenne namni tokko nafne bar hundi akkuma amantaa ofiitiin bahee jechuudha. Bakka laal argitanii tokkummaa jechuun akkana laal osoo amantii waliin qoodin ajaa'iba nan hinaafe dhugaa rabbii hedduun hinaafe jechuudha. Mee waa'ee hiriira sanirrallee waan irraa natti mul'atee fi akkasumallee ergaa hiriira sanii hanga tokko isinitti hima jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya isa xumuraatiin jechuudha. Taayyee Danda'a lafaa fi qilleensalleen irratti duulamaa jira akka malee irratti duulamaa jira jechuudha. Taayyee Danda'a maalumaaf kitaaba Jawaar Muhammad bitte jedhanii irratti duulamaa jira jechuudha. Akka malee dhugaa rabbii hedduu nama dhiba jechuudha. Inumaa hanga lubbuu isaa irra rakkoon akka geessu jedhan takka mara gahaa jiran jechuudha. Kadiroonni mootummaa silaa osoo kadiroonni mootummaa waa nama godhe dhugaa rabbii silaa namni Oromoo maqaa dhawatu kun Oromiyaa keessaa dhumee jira. Hundumaafu waa isaan irrallee kan isaan irra jirutu jira jechuudha. Mee kanallee isinitti hima daawwattootaaf kabajamtoota keenya baga deebiin gara chaanala keenya dhuftan namoonni haaraa taatan guyyaa guyyaan odeessaalee keenya waqtaawaa yeroo isaa eeggate Oromoof Oromiyaa keessatti guyyaa guyyaan waan raawwatamu namoonni dhaga'uu barbaadan chaanala keenya filannoo keessan godhatanii subscribe godhuu hin dagatinaa guyyaa guyyaan akka isin bira ga'uuf jechuudha. Akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan koomentii jalatti nuuf kaa namoota hedduu bira akka ga'uuf immoo sheer waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Jalqaba irratti waa'ee hiriira Tigraay keessatti har'a adeemsifamaa oole kanaan jalqabnu jechuudha daawwattoota keenya. Har'a akkuma beekamu sababa shamara musliimaa hijaabni dhoowwame Aksuumitti jechuudha. Hijaabni dhoowwame akka isaan fatanaa hin fudhanne qormaata kutaa 12 akka isaan hin fudhanne shamarri 150 moo akkasii mana barumsa irraa eega isaan ari'amanii ummanni Tigraay osoo daa'imni illee manatti hafin tokkummaan gadi bahee jechuudha. Daandii guutanii daandii sochoosaa jiran bulchiinsa yeroo kan Tigraay jechuudha. Geetaachoo Raddaa kan hin ta'u jedhee mormaa ture jechuudha. Har'a immoo funyaan qabanii gadi baasanii haasofsiisan jechuudha. Waajjira isatti hiriira bayanii bar dhugaa rabbii hedduun dinqisiifadhan uummata san namni namallee jibbu beekadha haqa namaa hin jibbu dhugaa rabbii hedduun dinqisiifadhe tokkummaa isaanii ajabin je ajab dhugaa rabbii ajabin je maaliif yoo jettanii amma osoo keenya taate akkasitti gadi bahee hin mormatuu dhiisi waajjiruma sanuu hin dhaqu jechuudha. Daandii marra yaa'eetuma osoo qawween takka gubbaa dhukkaate iyyaniituma galan hooggantoonni teenyalleen qawweetti dhukkaafte silaa taate garuu mee ilaala hooggantoota Tigraay kana dura gad ta'anii gaafii ummanni gaafatu laal tartiiban deebisaa fi ajaa'iba dhugaa rabbii annan ajaa'iba jechuudha. Uummata dalaguulleen akkas uummata ufilleetii uf qabuu jechuun akkas jechuudha. Si galee haala saniin jechuudha ummanni kun daandiitti bahee obboleeyyan isaanii shamara musliimaa tan qormaata kutaa 12 sababa hijaaba uffataniif jecha akka hin fudhanne dhoowwaman san jechuudha. Sagalee taafii oolan jechuudha. Otoo kiristaana jedhanii wali hin qoodin ortodoksii jedhanii osoo wali hin qoodin ati amantii beentee qabda jedhanii osoo wali hin qoodin ati amantii akkanaa qabda ati waaqeffata ati otoo waan takka hin jennu ummanni suni dhugaa rabbii haala saniin jechuudha mormatanii jechuudha galan jechuudha. Kana booda immoo akka wanni gaariin dhuftu abdii qabna jechuudha. Maaliif mootummallee rifatee jira akkasumallee bulchiinsi yeroo kan Tigraay Geetaachoo Raddaa kan kalee waan inni Facebook irratti poosti godhe argitanii turtan jechuudha. Har'a immoo akkana funyaan qabanii haasofsiisaa oolan jechuudha. Waajjira isatti dhaqanii bar
ummanni jechuun dhugaa rabbi ajaa'iba tokkummaa akkasiisan rabbi nullee haa kennu nu silaa eessaa tokkoomnaa miti. Kana kanumaan xumurree keessaa baana daawwattoota keenya kabajamoo kitaabni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Muhammad Amaazoniin gurguramaa akka jiru ergaan gara peejii feesbuukaa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammadiin mul'atee jira jechuudha. Viidiyoo waraabamee waan hundinuu gadhiifamee jira jechuudha. Dhattanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee gaa kitaaba isaa fuula hanga inni barreesse malee kan biraa itti dabalanii waan barbaadan kan ofii keessa itti dabalanii jechuudha. Barreeffama silaan saba fayyaduu fi ergaa gurguddoo qabu keessaa baasanii kan ofii barbaadan isa maqaa balleessuuf Jawaar dogongorsiisuuf uummata biratti jibbisiisuuf kitaaba isaa waan hin taane hunda keessa barreessanii jechuudha. Amaazon irratti promoot godhaa jiran achirratti gurguramaa jira jechuudha. Kitaabni ajaa'ibatti gurguramaa jira jechuudha. Onlaayinaan jechuudha. Waan hedduu nama dhibu jechuudha. Hanganuma mara jechuudha. Hangana eessarraa wanni kun hundinuu mannashaan isaa Finfinneerraa jechuudha. Beekamaadha kun qaamuma mootummaa keessaa malee beeka bakka biraa hin seenaa. Duriyyoota alaa hin seenaa waan akkana kana kan hojjetu mootummaa jechuudha. Biyyi mootummaa qabdu haala kanaan akkanatti kitaaba hayyuu tokko kitaaba namni tokko seera qabeessan barreesse haala kanaan akkanatti gadi buusanii waan akkanaa kana dalaguuni eenyutu akka yakka dalagaa jiruu fi eenyutu immoo akka shoorar keessaa ta'e ni beekama jechuudha. Akkanatti yookaan eenyu akka biyya diigaa jiruu fi akka baalagummaa wal barsiisaa jiru kuni gaafii hin qabu deebiillee isiniin kennu jechuudha. Isinuu ni beektanii deebii isinumaaf hin dhiisaa jechuudha daawwattoota kiyya. Maaliif kitaabni kun seera qabeessaan barreeffame sammuu beekumsa qabdu sammuu baratteen barreeffame jechuudha. Har'a garuu wallaaltonni namoonni sammuun isaanii hanga mara beekumsaan fageenya hin dhaqin jechuudha. Namu hanguma beekumsa isaatii fi hanguma yaadu san arga malee waan yaada isaatiin ala jiru hin argu jechuudha. Kanaaf kitaaba hayyuu haala saniin nama dogongorsiisuuf jechuudha. Akka yaada isaaniitti gaa namni immoo kanaaf jedhee hin dogongoro. Namni kamtu sirrii miti ni beeka. Kamtu kitaaba Jawaar isa sirriiti kamtu kitaaba Jawaarii miti namni sirriitti adda bareechee beeka jechuudha. Ijoolleen kalee dhalattee ni beekte jechuudha. Barri dukkanni kalee sun hin jiru yeroo ammaa kana barri bara teekinooloojiiti jaarraa 21 keessa jira. So kanaaf xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad illeen ergaa dabarsee jira jechuudha. Ergaan inni dabarsee dhattanii dubbisuu ni dandeessan peejii feesbuukaa isarraa namoonni kitaaba kana dogongoraan bitaa jirtan kitaabni kun ani fuulli kitaaba kiyyaa hangana miti hangana jedhee achirratti illee barreessee jira. Namoonni dogongoraan bitan immoo aan Amaazon qunnamnee jirra. Rakkoo wanni kun achirra dhaqee fi akkasumallee wanni kun akka hannaan achirra dhaqee tarkaanfiin akka irratti fudhatamu gara kaampaaniitiin jechuudha irratti dalagaa jirra guyyaa qaxaroo eeggataa jirra. Kanaafuu namoonni birrii keessan gara onlaayinaatiin osoo hin beekin ergaa jirtan bilaasha hin kasaarinaa. Wanni kitaabni illee kitaaba isa sirrii waan hin ta'iniif bilaasha hin kasaarinaa hin nyaadhaminaa jee ergaa dabarsee jira jechuudha. Egaa namoonni osoo hin beekin waan kana godhaa jirtanillee jechuudha. Piliis kitaaba san akka hin binne Amaazon irraa akka hin binne akka irraa dhaabbattan asumaan isinii himuu barbaada jechuudha. Mootummaan hangana takka hunda gadi bu'ee hangana takka hunda kitaaba ilma Oromoo ummatuma biratti ajjeesisuuf ummatuma biratti jibbisiisuuf hanga kana hunda irratti dalagamaa jira jechuudha. Shirra hangana hin jedhamne Obbo Jawaar Muhammad irratti dalagamaa jira jechuudha. Namni gadi qabe immoo rabbiin ol qaba akkasitti quba qabaadha. Kana kanumaan xumurree keessaa baana jechuudha. Dabalataan daawwattoota keenya kabajamoo kitaabuma kana wal qabatee jechuudha. Deetaan ministeera nageenya Itoophiyaa kan ta'e kan dhiyeenya Qaallitii irraa bahe jechuudha. Taayyee Danda'a kitaabuma kana maa bitta jedhanii bar duulli gamaa gamanaa lafaalleen qilleessalleen irra baname kadiironni mootummaa yoo tiktaaka kana ol baate Taayyee yoo gara feesbuukaa as deebite Taayyee dhugaa rabbi hedduu nama dhiba jechuudha. Keessafuu warreen sooshaal miidiyaa kanarra jiran jechuudha hedduu nama dhiban jechuudha. Haalli isaan namni tokko mootummaa tokkollee yoo deeggare qaama birallee yoo deeggarullee baatte xiqqeessuu fi gadi buusuu fi waan namni hin qabne san namarra kaa'uuni seeratti illee nama gaafachiisa. Seeruma Itoophiyaa kanuma amma hin jiru maali jennu kana seeruma Itoophiyaa sanirratti wanni barreeffamee jiru si gaafachiisa jechuudha. Wanni seera Itoophiyaa keessa jiru dhugaa rabbii si gaafachiisa. Nama tokko eenyumtu ragaa maletti ragaa qabatamaa maletti namni tokko lafaa ka'ee waa namaan jechuu hin danda'u. Akka seera Itoophiyaatti yoo namni sun ol ka'eetuma waan ati hin qabne sirra ka'ee maqa balleessi yoo deemtee kassaste rakkoo guddoo irraan ga'uu dandeessa jechuudha. Tarkaanfii barbaachisu seerri irratti fudhatuu danda'a jechuudha irraa argataa jechuudha. So kanaaf silaa Itoophiyaa keessa seerri jiraate seerri eessa jiraa miti silaa seerri osoo jiraate namni akkanatti
bayee wal arrabsuu fi wal xiqqeessuu fi silaa kana kamumti bobbaase sunuu eenyuun jettu reegisee sanillee asuma deebitee bar deebiin asuma jirti bar seeruma sanii nu to'annoo seeraa jala oolchuuf kamumti bobbaaseyyuu eenyu akka ta'e ni beekna jechuudha. So kanumaa fi mee Oromoo taatanii namnumti Oromoo taatee dhiiguma Oromoo qabaatte Dr. Abiyyi deeggaraa Jawaar Mahammad xiqqeessitu namumti Oromoo taate Abiyyi Jawaar Mahammad faarsaa Jawaar Mahammad deeggaraa Dr. Abiyyi xiqqeessitu dhugaa rabbi mee dhaabbadhaatuma uf laala. Siyaasaa jechuun qumaara bara obboleeyyan siyaasa jechuun maali? Siyaasa mataan isii qumaara jechuudha si galee. Warrumti har'a akkanatti waltumu kun argitanii miti. Warrumti har'a fakkeenyaaf mootummaa keessa ta'aniituma waltumaa jiran mootummaa siyaasumaan cabtu siyaasumaan wal mormaa jiran kuni guyyaa tokko osoo tokko biraan fakkeenya mee maqaa adda baaseetiin isinitti hima amma Abiyyii fi Jawaar walqeeqaa jiranii miti akka jaaba walqeeqaa jiranii bar osoo amma Jawaar waan tokko waan gaarii tokko dalagee yookaan waan isarra caalu tokko Abiyyii irra caalu tokko dalagee mul'ate wanni kun harkaan na caalee arge Abiyyii fi Jawaar bar daqiiqaa takkan eegan ka walitti araaramanii bar waliin lolle malee daqiiqaa takkan eegan naamanaa kana fakkeenya tokko fudhaagaa. Tigraay fi bilisiginnaan amata meeqa waltumaa turte garuu gaafa bilisiginnaan Tigraay illee cabuu fi argite bilisiginnaan illee cabuu fi argite jechuudha araaraaf deebi'an guyyaa hagamitti araarri bu'ee yaa salaam abaaboo walii kennanii jechuudha bar fireen dimataanii bar bakka ni jira miti garli fireendii fi booy fireendii ta'anii bar dhugaa rabbi ajaa'iba soo kanaafi siyaasaan qumaara obboleeyyan siyaasaan qumaara kanaafu warri siyaasaa qumaara taphatu haa taphatu isi warri jalaa waccan kuni sababa isaaniitiin jettanii dogongortanii ganda namaan arrabsinaa tokko ol qabdanii tokkoon xiqqeessinaa hundinuu walqixa ilmaan Oromooti gara tokko gara walirraa dhaqan hin qaban yoo dan bar osoo Abiyyi hin xiqqeessin osoo Jawaar hin xiqqeessin gidduu kanatti akka barbaaddetti qeeqxee jiraatuu dandeessaa bar si galee eenyumtuu nama tokko siyaasaa keessatti haa ta'u ilaalchan haa ta'u akka seera miidiyaattis akka seera mootummaa lafarra jiruttis nama tokko qeequuf mirga guutuu qabda si galee mirga guutuu qabda arrabsuuf garuu mirga hin qabdu qeequuf yaadaan qeequuf mirga qabda jechuudha akka mirga isaa hin sarbinetti akkasumallee akka mirga kan kee uf sarbinettis akka mirga nama sanii hin sarbinettis jechuudha qeequu mirga qabda jechuudha fakkeenyaaf kana giseen jedhu waan inni qabuun qeequun ni dandeessa waan inni hin qabneen immoo gaafa maqaballeessi waan hin taaneen irratti duultu seerillee si gaafataa jechuudha soo kanumaa fi warri qumaara taphatu haa taphatu mee isin warri jalaa waccan kun dhiisaa isin jechuu barbaadaa taayee danda'a kitaaba bitatee haa dubbisu maal rakkina qaba doolaara kuma takka jechuun isinitti guddoodha malee doolaarri kumni takkarra waan guddoo miti jechuudha nama dalagatuuf jechuudha kanaaf baga bitatte jennaan hayyuutu kitaaba hayyuu dubbisa jarana hinaaffan hangana geesse maali tumbar hinaaffaa argisiifti bar dhugaa rabbi maalummaa kitaabni Jawaar Mahammad sun bitama kan jedhu bar kun hinaaffaa argisiifti hundumaafuu kitaabni kitaaba dubbisuun akkuma beekamu jechuudha beekumsuma ofii cimsatuu fi seenaa ofii beekuu fi akkasumallee waan seenaa keessa darbame dhaloonni keessa darbee fi dhaloonni itti deemu dubbistee sammuu qabatuu fi akkasumallee waan irraa dhaggeeffate san jireenya kan keetii fi jireenya hawaasummaatii fi biyya saniif oolchuu fi malee waan biraatii miti jechuudha kitaabni kan dubbifamuuf sigalee sammuu ta'e beekumsa kee ittiin gabbifatu akkasumallee yaada kitaaba san keessa jiru hojiitti jijjiirtee biyya ittiin guddisuu ni dandeessaa jechuudha akkasumallee dhalootaan barsiisuu fi seenaa dabaree seenaa gootee dhalootarraa dhalootatti akka seenaan kan kee darbuu fi seenaan nama sanillee darbuuf jechuudha gargaara jechuudha kanaaf immoo seenaan namaa akka hin babal'annee fi Oromoon akka seenaa ofillee hin barreeffannee fi akka seenaan isii dhalootarraa dhalootatti hin dabarrellee jechuudha hidda qabanii gosuun baay'ee waan namatti ulfaatu jechuudha kana kanumaan xumurree keessa darbine jechuudha daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan egaa sagantaan keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a jechuudha guyyaa guyyaan waan Oromoof Oromiyaa keessatti ta'u hundumaa jechuudha waan irraa arganne hundaayyuu kan isin hin geenyu ta'a jechuudha odeessaalee keenya gaggabaaboo kana jechuudha kan akka dammatti mi'aawu guyyaa guyyaan isin biraan keenya kanaafuu chaanala keenya namoonni haaraa ta'an subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a viidiyoo kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf like share waliif godhuu hin dagatiin yaada keessan komentii jalatti barreessaa kanarraa asumarratti goolabameera sagantaa itti aanuun amma walitti deebinutti nagaa ta'a.